mucayyoo fuudhee tiniin hin galee baga hortanii baga wal fuutanii dhugaa rabbiin beeku waan akka jedhan. Ashashilaa waliin nu horaa waliin nu turaa umrii keessanii waliin nu horaa ka akka jawee ka akka hacee kana nu horaa waliin nu bulaa waliin nu bulaa waliin nu turaa waliin nu horaa waliin nu turaa baga geessanii jaalala gammachuun umrii keessanii wal nu jaaladhaa jaalala malee jibbi injiru jedduu keessanii waliin nu turaa umrii guutuu keessanii walitti gammadaa wal jaaladhaati waliin wal godhaa hamma jiruu keessanii. Way kana caali moo maal jedha jiranitti baay'ee hin jaaladhu ijoollee kaayiroo jedhanii. Sababa isaan sargii godhatanii jecha sargii yeroo baay'ee sargii jedhan jechaadha. Na abaaboon akkitti bareedu argitanii kun Tolchaa Huseenii jechaadha. Asumarraan si haa ga'u jechuun hin barbaadu. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akkam jirtan kabajamtoota jaalatamtoota maatiidhaan kun jirtu sin jecha har'a mootii dhimma babbareeda nama jedhu sin qabadde dhufee gaddi isa kuma jirutti gammachuunis ni jira. Gaddi keenya mootii inni caala guddaan jechuudha guyyaa samoona kana deemaa jiru. Kalee gadda deemaa jiru waa'ee Hacaaluuti. Egaa Hacaaluun akka waan addisii ganaa reefu wareegameetti kan nutti dhagahame kan keessa keenya ganaa reefu dhagahame kan duraa caalee amanutti akka dhagahame hundi keenya hin beekna. Gammachuunis immoo Tolchaa Huseen nama kabajamaa fi jaalatamaa fi kabajaa guddaa uummata Oromoo biraa qabudha. Nama tokko waan xiqqoo yoo hojjeteef hojiin kanaan dura hojjete guutuu irraa mulquu warri yaaddan akkasii yaadina. Jabaa fi abba jabeeffata jabaa keenyadha jabaa Oromooti. Yoo gongora hin sirreeffanna malee irratti duuluu hin barbaachisu. Warra irra duulaa baatanillee iddoo kanatti immoo dhaabbadhaa. Gammachuu isaa irraa qoodamaa isiniin jedha. Egaa Tolchaa Huseen cidha isaa geggeeffatee jira. Akkuma san immoo guyyaa gaarii fi guyyaa gammachuu guyyaa baay'ee baqa das nama jedhu isa dhugaa jechuudha. Akka waan achi jiruutti baay'ee nutti tole. Baay'ee isa achi jiraadhe ani garuu baay'ee natti tola baay'ee na gammachiisa kanaa oli garuu achi hin jiru maalan godhare. Osoo jiraadhe kanaa ol baay'ee akka gammaduun abdii qaba. Kana bageetti geetti jechuun hin barbaadeeti. Hundi keessaniyyuu maashaallah jedhaa bageetti gee jedhaani jajjabeessa. Fireen isaa haara wajjal qabee jira jechuudha. Ingidi ani mucayyoo hin beeku isumaan beeka bageetti sigee jechuun hin barbaada. Akkuma san hordoftoonni kiyyallee jirtu isin jechuu barbaada. Isin illee mootiyyuu akka warri kaayiroo wal fuudhee walitti hormu kana isinillee carraan kun isin ga'u isin jira. Jaalalaa fiqirii dhuguma biyya san keessa akka jiru agarsiisa. Biyya fiqirii jedha yoo dubbatan Dr. Asriini. Akkuma san biyya fiqirii ta'uu baay'ee arginee jira baay'ee. Kanaafiyyuu biyya san dhaydhee akka biyya fiqirii jiran abdii qabna. Kanaafiyyuu sixootaa kana kunoo kan finnee fi sixootaa kanaadha. Kan egaa akka dhuunfaatti ani qopheessee fi laata akka gaariidha miti. Baga geessanii cidha keessanii waliin nu horaa waliin nu turaa umrii keessanii waliin nu horaa ka akka jawee ka akka hacee kana nu horaa waliin nu bulaa waliin nu turaa waliin nu horaa waliin nu turaa baga geessanii guyyaa lammataa dhaloota keessanii baga geessanii baga gammaddanii baga geessanii jaalala malee jibbaan hin jiru jiddu keessanii aha baga geessanii qophii baga geessaniiti. Egaa qophii baga gammaddaniiti. Akkami garuu sixootaan kee kun koomanti jaatanaa barreessaa.
Isuma dhugaa jechuudha baay'ee nu gammachiise mucaan kuni nama tikstanyaadha nama beekadha. Arra deddeebiinsichi maa nama tokko waa takka yoo dogongora qabaate dogongora hin qabu mucaan kun baay'ee dogongora jiru Oromoo keessaan fixatuu ni danda'a. Keessaan fixatuu ni danda'a jechaadha garuu waa xiqqoo yafarsinaa naa mucaa sabboonaan kuni guyyaa isaa argee sixootaa kiyyallee sirriitti eebbisaa isin immoo sixootaa kun. Akkam isaan ijoolleen immoo iyyuu irra deddeebitanii akka bifa haarawaatti haceedha gaddaa jirtan hunda keenyatu gaddaa jira waan ta'eef abshir. Dhugaa hacee egaa haati manaa hacee dubbattee jirti. Mina irraa dhiisaa achi kana. Dhugaa hacee haati manaa hacee dubbattee jechaadha. Akka isiin dubbattetti ifa sirriitti ifa ta'ee jira jechuudha. Gogama kana yookaan immoo iyyuu kam akkatti jallate kana qajeelchanii akkanatti karaa kam akkanatti karaarra jiru kana jallisanii micciranii karaa dabarsuu deeman jechuudha dhugaa isa. Dhugaan isaa garuu rabbi harka jirti akkuma mucayyoon jette jechuudha. Akkuma haati manaa Hacaal jette jechuudha. Abbaa manaa gaarii duuba haadha manaa gaarii jira jedhan tan akka ishii hin jirtu jechuudha. Dhuguma dandeettu waa hundaati jechuudha mucayyoon kun. Osoo nama biraa taatee biyaansi osoo nama biraa taatee jechaadha. Abbaan manaa isii du'ee mallattoolee baay'ee argisiisti. Garuu ilan hagarraatti isiin uffata gurraacharraa hin bune ni gadditi jechaadha mucayyoon sun. Kanaafiyyuu baay'ee adannaqe jechaadha mucayyoon sun. Kanaaf ilmaan Oromoo dhugaa bakka jirtu duris ni beekta. Har'as garuu daarektii haati manaa isaas baatee dhugaa jirtu gixxum gootee lafa keettee jechaadha. Kana achi namni shawwadamu tasumaa hin jiru jechuu barbaadeeti baay'ee. Sinigalee miti. Kana achi namni shawwadamu inumaayyuu hin jiru jechaadha. Takka namni shawwadamu hin jiru jechaadha. Akkanumaan baxabbaxan malee namni shawwadamu hin jiru jechaadha. Sinigalee. Akkasitti isiniin jedha dhugaan hacee keenyallee galaa jiras abbaan namni hacee nyaate immoo addunyaa kanarratti akka taarikaa ta'e akkanatti mul'atu abdii guddaa qabna. Haceen abbaa jaalalaati. Haceen amantaa namaa hin jibbu. Haceen nama amantaa ufillee amantaa namallee jaalatudha. Haceen nama waan maraa irraayyuu rakkoo takka hin qabne jechaadha. Hacee jechuun kan akka addunyaa kanarra akka jiru natti fakkaata. Waan jiru natti hin fakkaatu soo dhugaa isin jedha. Sirriidha. Nama du'ee akkuma isin jette yeroo jiru hin jibbanii yoo du'e immoo hin faarsanii jette warri fakkeessitan hin faarsinaa jette yes. Erga yeroo jiru jibban yeroo du'e maal godhanii faarsarre? Maal godhanii faarsan? Rabbi isaan haa galabbatu warra hacee galabbate. Warra hacee kichuu dhabamsiise jechaadha. Dhugaan isaa immoo dhugaan isaa akkanumatti ba'aa jirti jechaadha. Ni baatillee jechaadha. Waan akka saniiti ilmaan Oromoo idilee addunyaa kanarra jirtanii keessa keessanitti qabadhaa jecha mucayyoo sun jette jechaadha. Jechi isiin jette quubsaadha na biratti guys. Akkas isiniin jedha. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kan jirtan nagaa fayyaa keessa jirtu isiniin jecha. Jedha tolchaa Huseen bagitti geette isin jechuun barbaada. Obboleessi keenya qaalii fi gaarii san dura mootii akkamnaa jirtan isin fayyaa keessanii kabajamtoota jaallatamtoota hordoftoota chaanaalii kiyya akkam jirta warri yuutuubii kiyya hordofaa jirta yookaan mootiyyuu viidiyoo kiyya hordofaa jirtan hundi keessanii baga nagaa taatan isin jecha. Asuma viidiyoo laayik, sheer, kooment, saaba keessan fayyaada keessan.